أم سينا هرجتنا وجد ألتشو أبلينا هرجتنا توقع الدون قبل جمدت Aran gammanna baay'ee gammanna. Duraanuu gammachuu qabna bar. Makkaa lammaffaadha bar isin akka Islaamaati shaashii kan ol deebisteetu madhatte malee. Makkaa lammaffaadha miti bar akka addunyaa Islaamaatti sadarkaa keessaa yaani. Sana rumaji Diinii kanatti kingi kamalis dhufe dhaabbadhume waan juulaallatu. Jimmaa tuqe nama kaabaa tuqe nama madiinaa tuqe hin jenne namichi jedhe malee namni harargee tuqe jedhe namichi. Kami kajee. Harargeen mannuu baase. Jummaa namni tuqe jedhe jummaa namni jummaa tuqe nama jummaa jechuun jannata jechuudha. Jannata jechuun nama kaabaa tuqe nama madiinaa tuqe jedhe. Harargeen dhageenyaan. Narageeffadhu. Waan namni gisee miira keessa galee haasa'uu fi sababii makeeta namni harargee ani ummiseenaa fi malee loluuf dhufe dhaga'e jedhanii idaati. Rabshaa waliin goonaa jira nafatam. Namicha dayyuusa kagaran qabne. Dayyuusa jechuun koi dayyuusa maanaa beeyta dayyuusa jechuun maaliini? Kajaartii jira taaptaap godhan. Dayyuusni jaarsa keeti amma dayyuusa jechuun jaarsa keeti. Jaarsi kee dayyuusa akkana bareeddee warqii godhattee akkanarra teettee ati asii haala laaftu kun dayyuusa jechuun jaarsi kee amma. Maal namaa dayyuusa? Kagaraa dhufu moo? Ati muxallaqaa jaarsan qabdu? Nan arrabsin muxallaqsi haa godhu. Laati fuudha yoo jaarsan qabaatti neesh mushkilaa wala miidiyaa kanarraa hosi deebisaan. Narageeffadhu. Mizaan irra si qeessee waan ati taatu si hubattee si didde. Ani maali ajandaa kiyya kaasuu deemta ammas. Akkas jettu san dhaga'ee namni ati achitti taasootu sun nagalchuu dide. Sitti illee bilbilee gasti keessaa naa bahuu didde mana wayii yaadadhu amma. Mana heeddari. Mana namaa keessa qalee ajanda akkanatti kootu bakka akkana jira ishaamas waliin nyaanna jennaan an didee kuullee fidate egaa akkas jedhan jenne kalee maal haasoftam mi'a siyaasaa kalee sana. Ambar sagaleeteetiin qabaafan wallahi waqqasaman billaa. Ija saba. Sagalee namni na fakkaatu jiraatu malee. Oo ta'ee akkamitti akkas jettee Os Kamal. Kamal sirraa. Ari nagageeffadhu Kamal. Kamal kingi Kamal nagageeffadhu. Kingi Kamal nagageeffadhu daqiiqa takka naa Asii madaala arraasi bizaala. Mee Muniiraa sitti bilbilee kootu siin hin jenne rabbii qiyaamaa natti haa buusu jiime. Annin jaa. A'uudhu billahi mina shaytaani rajiim. Ila Muniira guyyaan ani kuulee wal argee fi guyyaan an si waame wal adda. Ani marsaa lama dhufe Riyaadiin. Gaafa awwala dhufe si dubbisee waliin haasofnee wal arginallee waliin jennee amman dubbannu waa baay'ee waliin haasofne akkanumaati nama miidiyaa ta'e. Wallahi waan akkana haasa'e. Dubbadhu wallahi wabillahi dubbadhu. Allah dhageeffadha Oromoo. Waan siin jedhe baranaaso ati himuu dandeetta waan siin jedhe baranaaso. La annini mare sabaqi jennini mare. La. Himuu qabdu. Ninima wallahi ninima gaddaabadhu. Oromoo dhageeya muuta hin dubbatin. Oromoo dhageeya. Wallahi yoon soba tokkotti ide rabbiin guyyaa isin duratti qeehamaa natti haa buusu. Dhageeffadha. Na bilbile Kamal. Muniiraa naan jee. Riyaa galeetiin jira koo wala garraa jee. Dhageeffadha. Kun ana dura taa'u jira yoon soba akka qaddee. Yoom dhuftee jeen eda gargaraan dhufu. Dura osoo dhufuuf hin deemaa na eeginaan jee. Kunoo inni kana. Hayya gizee dhuftee inshaallah yetiin ni dhufe. Muniiraa riyaadiin jiraa jee baga rabbii nagayaan si fideen jeen. Hoottuu jee eessa jirtaan jeen mana isaa hoteelatti hin bu'ee jee dhageeffadhu mee namicha karampaa kana hoteela mee maalin biraa godhan jaarsa kiyyan taane mee maalin biraa godha hoteelaan leeluse deebi'een na bibbile Muniiraa deemuuf hin deemaa hin dhuftuu jee dammaamiin jiraan jeen dhageeffadhaa mee dammaa an dhufnaan dammaam deemtee jee dammaamiin jiraan jeen. Ni deebise ammas ni bilbile Muniiraa deemuu ije nageeggalii jeen ka'ee kute marsaa lammadaa natti bilbile deebee kuulle bilbile taraa dura aaree kute natti bilbile bakkaan as deebee lammadaa kuulle irra bilbile guyyaa inni kuullee wajjii mataa maqaa isa taanii qoonqoo nyaatan dhiiroo namtichi kun kanuma dheengadde dhufe hin kunne jeetiin ajaa'ibeen as deemee baraankii godhee fixee eegasii na bilbilee maal naan jee Muniiraa naan jee iyyannaan
ها كوالا كمنان براكين كل رد لجسم قوتو سيجت هيدا ديما كادو في اتسيفين كودنا جت مونجني كلام نقول دوغامو دوغامتي نيكا كتماس بولو رومو درتي لا أنا وين كاكوغا ونجيرو oromo nan oy ujjeji odi odudi siti chaka sika hasofte fitemi anamma wana tijete kara uga mo wani kun sirri jechuuf namni dhibbi sadii hundi follow na godhu qaba booda sanii jecha kee sirrii miti nan dubbadha amma nama jaaquba follow godhaaf hayya follow godhaaf ile gaga siyaasa yagasi waan bira follow godhaaf nama waan bira haasay haya ni naasawa rakkoon ko hayya kamal follow godhaaf nangasu follow godhaaf nangasu rakkoon qabu hayya kamal keenya amma dhugamo soba booda raggu follow si godhan booda itti deemna ati hoggusati hoggu afur na bilbiltena yaamte moona yaam amma dubbatu barbaada nama dhibba afur dhibba jaarat icciitii guddaa kaatilee na waakkane kuma tokko namni gale ini maal ani ni maoo namni kuma tokko gale dhugaa rabbi waa hedduu wanni as keessa sirriin ta'in jira ani marsaa laman dhaqee riyaadiin marsaa laman dhaqeen yaani turee adda bubbulee namo dhufe laakiin anamo waan kana dubbatuudhaaf nama gana irratti illee dubbadhu waan lubbuuti waan lubbuu nama kafalchiisu waan aarsaa nama kafalchiisu haasofni kee kun hedduun isaa irra buta'ani gaqqabee waan jedhe mara ka sagaleen deeggarame himuu barbaada kanaaf oromoon sheer taap gootee follow godha munaayye idda sila khamaal dhufee hoggussa dina kadhatee na dhabu sila jaarsa kee taate dirree xayyaara dhaabbadeetiin eega ture maali sheekka maali yoo isin waaman illee kamanan dhufan jenne biyya biraarraan dhufe wal lubbisnaa dhuma isin waaman keessumaa maasimachuu dhiiftirinira ani akkuma nama kamii ummiseen akkuma nama kamii kafteeriyaa yookaan hoteela misaa nyaatan mana achiin qabu isillee mana namaa yookaan bakka malee dhaqeettiin azaan godhu buna waliin dhuunyaa shaayii bunaan homa jiru ani waamichuma kabajaa godheef malee waan biraati miti wanni baay'eetu jira nama akkanatti hin dubbadhu jedheetu malee nama turumi turu bar an kanaafin manni harargee kun irra qabaa hin beeku wamtin jedhu kanaafi bar amma sila utu jimma yookaan arsii taate kanuma wal argan kanaayyuun dhoskiti bar kanama waamamanii kottu wal dubbifnaa kana kanumaafi bakka isin ummata qulqulluudha maashaallah bareeda umma seenaa wanta akkasitti hima na dhaggeeffadhu umma seenaa wanta akkasitti hima nuti akka Oromootti Oromoodha akka Oromootti oggaa laalu nuti Oromoodha Oromoon safuu qabdi aadaa qabdi as deebii lama nuti ilmaan islaamaati ilmaan islaamaa eegataane shari'aa islaamaa tokkorraa fudhannee tokko dhiisuu hin qabnu Kingi Kamal follow godhaaf Kingi Kamal ilma Oromooti dhugaa obboleessa islaamaati malee abbaa mana kiyyaati miti obboleessa kiyya wajjin dhalannee miti miidiyaa irra wal beeyna lakkii Muniira achiin jira achi kootu honna laali yoo naan jee abbaa mana kiyyaa yoon qabaadde abbaa mana kiyyaa qabadhee dhaqee wajjin ilaala tuniseera abbaa manaa yoon qabaadde ani abbaa manaa kana biran jirre uteelaan jira wal beeyna yaade wal beeyna sisee nama baay'ee waliin jira kophaa jira wayi ani nama jaartan qabne sisee jaarsa waan qabaadde jaarsa kiyya wal barattee maala yoo jaarsa taate jaarsa qabdaa'ee jaarsa keetti wajji honna laali manaan hin jirre maali kaulaa jedha bila dhaga eega shari'aa tuttuquu barbaadde an kaulatti si waamne gurfa addatti si waamne si galee an nama waliin jira nama hedduu waliin jirra shari'aan balleessu ifaan ifa jechuudha achi gara shari'aan dhiibin shari'aa waan si qabu amma bira kun amma umma seenaa fi haasa'u jira dhaggeeffadhu fakkeenyaan sitti himu jira fakkeenyumaa yookaan gillisaan waraabbataa wajjuma nyaachuuf wajju dhuguuf si'aamee jette dhugaa ati waan biraatiif na jaamne naa ifa galaan illee nin beeka waan biraati akkana jaamin nin beekan illee sanumaa ammoo bakka san sibira dhufu ani hin qabu sheekka maal keenya walla akka tiratti artillee nin beekan leennoo maaliifi ani abbaa manaa yoon qabaadde wal beeyna abbaa mana kiyyaati nama nan beeku dhufe kay dhiira akka teetiiti jee wayoon qabaadde wajji qabannee sibira dhufnee si qeeballee mana keenya si finnee si nyaachisnee si obaafnee si gajeelchina yoo abbaa manaa qabaadde anaa abbaa manaa qabne anaa harmallaa anaa kophaa taa'u jirtu tana maal godhuufin diriyaa fi hinta qabadee caafii fuudhee feetu namaa hojii jiraaddu feetu kophaa jiraaddu bakkaatti jirtutti maaliif hin dhufee si laalaga lamindin noo akka manna godhuufiga maal jechuudha
dubbadure follow godhaaf. Ma namni Munira namni waluma dubbisaa yoo dhuftellee waaftellee gati ansittillee naaru an biiziidha ani akka ati fahamte kanattis hin faamu. Hin dhaqwan. Ani obboleessa dhugaa sirriidha. Amma torbee dhufuu edaa dhagaye hayawaana dhagaye. Torbee dhufuu edaa hin haftaa fi hin dhuftaa agarraa miidhasi agarsiisa. Hin dhuftaa fi agarraa. Wallaahi ani artistoota magaalaa tana dhufuus tokko biraan dhayine. Sheekotii dhufuus qofatti biraan dhaqu. Na dhaggeeffadhu. Abbuma feet gojoonti onnu tunnaaf dahaba. Yoo shamarran dhalaadhaa dhufan ammoo seenaan faan dhaqeetiin qeebala bira wallaahi biraan galu. Dhiira ammoo wal beeyna miidiyaarra wal beeyna jee maaltu achi geessee isin cinaa na dhaabe. Lamindin noo tokkoffaa haadha namaati. Lammaffaa jaarsallee ammaaf jaahita na bira jiraachuu baattu yaani yoo malqiyaamaan heerumennan dhuga seetanii. Ittuma yaadaa jirtaa? Eetti yaadaa jira. Yalla gaafa jaarsa waliin dhuftaa umraa dhuftee nu bira gorta gideessan jaarsa qabattee dhuftaa isin qeebalaa umraa gootanii na bira bultanii isin keessumeessee deebita rakkoon qabu. Atumaa nama muxawwaa siidaa akkanaa ta'e malee nu firi nu obbolummaa malee homaa walitti hin qabnu ati akka nama baratinii yaadiin sii miti sii dilbii agana ga'u kana dhiisi akkalee noormaantu kanaa nuti waan akkanaa jarri hin qabnu. Akkoo guddoota nama. Laal kamaal kiyya maaliif siimu amma jechi kinu siifii miti amma kanin haasa'u jiru amma siifii miti. Ani amma kana kanin haasa'eef si osoo hin taane namni ganaa dhufuufillee biyya tana karoora qaban. Namni dhufaniitillee as jiran. Namni Muniiraa ammaa dhuftee nu laalle. Bakka sana guddaa nu maaliif nutti hin dhiyaanne miidiyaarra wal beeyna. Haji'ee dhiira tahee bakka tana gartee na zigaaloo yoo jiraatu taate sababa saniifiin kaase malee sii miti an. Dhageessee lubbuu kiyya. Akida akka atile akkasitti nan fudhanne haasa'umaaf jenna malee ni beeka. Anis kophaa ani mana wallahi nama raayimummaaf nutti dhiyaatu hedduun na waamen dhayinee mana jarallee dhayinee wal argina yoo taate asumatti wal dubbifnaa jedheeni namoota hundaan akkuma siin jedhe sadan. Dhugaa ijoollee mana kootu ebaluun si ergine taaskii si ergina an makiinan jirra. Akkasii gaamaammadoon tanuma gara maleetti fudhata. Akkanallee gorsa nama hedduu fuutaa sirriidha. لا والله ما مدون قبو أما هيوك أنا ما مال قوتا ونايت أما السلام عليكم كل الاتفاق نوما بيتك والإنجيل نانو كلو الإنجيل قويا ما تقول إندو بيفني مال جتات كمال كينج كمال جدي ما يجي سينارغو Sabar waamicha kabajjee gaa yeroo tana silaa namni boqonnaa godha baganuu dhufte baganuu dhiyaatte. Bagan weddan hundi keessanuu fayyaa qabdanii jirtu. Fayyaa alhamdulillah. Asirratti dhimma gaafii dhimma obboleettii teenya tan fuula rabbii deemte tanaaf jecha gaafii waa si gaafachuu barbaanne. Seenaa jiruu obboleessa keenya kun abdiidhaatu du'asii tanaaf natti himee ani qubaa'uun qabu jechaa ture. Akkatti duutellee waajjira poolisiitillee deeme qoradhee jechaa ture. Mee atillee yoonii fi namuma gartee duu mucaa tanaatillee nama sitti hime fi kana information mee waan jiru sirraa hubachuu barbaanneeti mee akkamitti du'a mucaa tanaa akkamiin dhageessime? Kaaliifaa galatoomi gaafii na gaafatte gaafii namni nama gaafatu nama gaafate ani osoo namni nan gaafatin ofii kiyyaayyuu hime dhugaa isii rabbi haa baasu si galtee an namni na gaafatee fi miti. Kan durallee hime ani dura dhufee Nuraddiin himee ture akka nama biyya kanaatti nama waliin jiraannu nama yeroo baay'ee gaddaa gammachuun illee waliin dhaabbannu nama wal beennu jechuudhaa fi mana namoota baay'ee osoo hin dhaqne akkuma dhufeen guyyaa 2-3 gaddarra jiran akka ofii kiyyaatitti meettiin tuni ormummaa waliin qabnaa nama waliin nyaannee waliin dhunne na bira jiraatti nama dalagatu. Namni tokko garaasi nyaata namni tokko osuma orummaa yoo qabaattu suudhuu illee homaa sitti fakkaatu. Haa ta'u kametti tana ammoo baay'ee na dhukkubse maaliif nama jireenya kana injifachuudhaaf tattaaffatu malee nama na argaadhaaf tattaaffatu miti nama miidiyaa irra fiiguu miti nama ijaasaa irra fiiguu miti nama onlaayinii irra fiigeeti waan arge onnaa dhuu miti nama dalagatu. Intala seera guutuu guuttatteetiin jiraataatiin jirtu nama iqaamaa qabu nama konkolaataa baratuudhaa fi mallaqa mana madaamii taa'ee waliin qabataa jiru jechuudha akka nam tokkotti jiraadha jettee. Haa ta'u ammoo kan isiin murteeffatte yookaan karoora baafatte caalaa kan rabbi karoora itti baasetu jira. Torbaaniin dura gara biyyaa deemaa tikkeetti naa murettee turte
okay tikkeettii sii mura jedheeni osoma akkasitti ta'aa jirru guyyaa dheengaddaa dingatuma ani biyya galtiin beeka malee tikkeettii murattee booleedhaan geessin akkuma nama tokkootitti jedhee yaade malee reeffisii akkanatti tallaayyaa taa'ee galadhee takkaa yaadallee hin beeku haga bareetiin jedhee waggaa tokko jalaaf deemaa jirra namni naffi deemee seenaa jiruu ka jedhamu kana hanga fidetti amala gadhee isii irraan agarree shamara amaloota baay'ee irraa agartaa isii tanarra homaan agarree intala dhiira caaltu intala konfidensii ofii qabdu jechuudha galtee kanaafuu walumaa galatti amma isiin gara akiraa deemteerti guyyaa harbaa dheengaddaa saniin magaala shaarjaa jira hojiidhaaf ba'ee galgala magariiba yookaan sa'aatii jidduu shaayiititti jidduu magariibaatii shaayiititti haati manaa koon bilbiltee jattii sun akkana taate guyyaa narra bilbiltee mallaqa tokko narraa fuudhinaan jettee turte erga mallaqa sana irraa fuudhe biyya naa galchitaa ayoo biyyallee deeme harmeen koo garuu naa wayyooftee jirti amma deemuu dhiisee jira dura tikkeettii naa murtanaan jedhee turte amma mootu yaada jijjiireera yookaan tikkeettiin naa murtaa sorry yookaan makiinaan baradhaa yookaan biyya naa galchitanii yookaan ammoo reeffa kiyyaan nama naan kadhatinaa reeffa kiyyaan biyya naa galchitan jettee rikoordii qabdee baadha manaa kooti. Isini galtee jettee rikoordii qabdee fi yaani kana muluun dhageennee isiidhaan walii haasanii achas na dhageeffachiifte sharnarra goote maali sababni amma galgala yoo geettee jettu mucaa kanatu bilbila ispoosara isii beekaa bilbila naasirii naa kennee mucattiin akkana of ajjeefte jedhanii jetteetiin dhaamsanaa dabarsitee naa bilbiltee battaluma san rifadhee isiidhaan sidhaan qoostamoo dhugaa jette jennaan hindee lubbuu namaatiin qoosutu jira baay'ee wal jaalatanii isheedhaanii lubbuu namaatiin qoosutu jira moo maal taati naan jennaani namni kaa waan fedhe yoo ta'e nama biraatiif yoo sobdullee taate haati manaa tanteessiif kabajamtuudha. Irraa fudhee akkasumaan deemee mucaa kana yoo gaafadhu akkam quba qabdaa salaam barreessee fi isaanuu waliin dubbifnu guyyaa kana dhimma kooti kanaaf dubbisee gaafa jedhu nagama jirti guyyaa yoo waliin haasofne turre na osoo naan deebifne ture ergasii booda immoo tarii homaa quban qabu laata jedhee dhiisee ammallee sagalee qabee fi abboo wanti kun waan akka